Magabaa kan ilmaa kan fura qulqulluu waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoota maatii waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam hundumti keessan lafaaf bakka jirtan maraatti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu hundumti keessan kiristaanonni ani nagaa kooti waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Baga guyyaa kabajamaaf jaalatamaa ergamaa gammachuu dursee kan nu dhaqqabu miilli keenya gufuun akka rukunneef kan nu eegu. Ibsaasaatiin kan nuuf dhaabbatu ergamaa guddaa qulqulluu Gabri'eel guyyaa itti Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eel yookaan Sidraaq, Misaaq, Abdinagoo guyyaatti abidda boba'aa abidda hammaataa keessaa isaan baaseen isin gahee nu gahee Waaqni Gabri'eelii guyyaa kanaan nuuf gaheera. Nu biraa kan waggaa irraa turan nu biraa garuu guyyaa irraa nu bira kan hin jirre hedduu isaaniitu jira. Dhukkubsatanii sirriirra kan jiran godaananii biyya humbaatti kan hafan godaansa garagaraa irratti lubbuu isaanii kan darbe du'aan kun nu gidduudhaa dhabaman balleessaa fi akka isaanii malee mana hidhaa keessa kan dararaman obboloonni keenya hiriyoonni keenya hedduu isaaniitu jiraati. Waaqayyo nu anaaf isin garuu guyyaa irraa nagaaf jaalalaan guyyaa kabajamaa kanaan nu gaheeraati. Galanni fulfin ilillee guddaan waaqa keenya Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u. Amiin. Egaan guyyaa irraa kana guyyaa addaati. Guyyaan kun guyyaa baay'ee namatti toludha. Egaa waaqayyo keenya ergamaa isaarra bulee yeroo addunyaa kanaaf raajii dinqii isaa itti mul'isedha waan ta'eef guyyaa irraa kana caqasaa kitaaba qulqulluu irra bakka baay'ee namatti tolu tokko keessaa fudhannee wajjin baranna. Guyyaa irraa ayyaanni qulqulluu Gabri'eelii kun maaliif kabajama? Maaliif taabonni ba'a isa jedhu har'a wajjin barannaa. Hundumti keessan barnoota kan share godhaa, adaraa share godhaa, like godhaa. Warroonni yeroo jalqaba dhuftan subscribe godhaa. Kun sanbeetii bidhaa sanbeetii birraa waan takkayyuu hin dhabdan waan ta'eef adaraan siniin jedha. Kana malee immoo warroonni akkam nagaa jirtaa fayyaa bultee nagaa oltee naan jettanillee na cuftaniitti ammaa karaa telegiraamis karaa waasaappiis haa ta'u namoota tokko malee ara rakkoon qabu dhugaa. Ani wangeelli waaqayyoo wangeelli kun addunyaadhaaf akka ga'u amma lubbuun koo jirutti nan xaara. Egaa afaan keessaniin dubbattanii si gargaara jettanii waanuma dubbattaniif qofaaf sodaattanii warroonni na cuftanichaadha. Warroonni natti dubbachuu dhiistan yoo fedha keessan ta'e na gargaartu, yoo waaqayyo isiniif eeyyame na gargaartu. San booda garuu adara hin badiinaan isiniin jedha. Akka bakka gaaffii na gaafattan yaada sinnaaf kennitan jabaadhu kan naan jettan waan baay'ee jira. Inni hundinarraa dhaabbateera. Egaa dhiifama yoo isin dirqisiise garuu egaa mbeeku ani qarshiidhaaf isin hojjedhu. Ani bakka wantoota amma fakkeenya viidiyoon kun ilaala baay'ee gadi bu'aadha. Viidiyoon numti kun bareedee akka mul'atuuf haala garagaraa akkanaaf mijatuuf sagaleen sirriitti qulqullinaan akkasiin bira ga'uuf wantoota na barbaachisantu jira. Kanaaf na gargaaraan siniin jedhe malee an sin dirqisiisuu barbaadeen miti. Adaraa dhiifama siniin jedha. Egaa guyyaa irraa kan nuti ilaallu akkas jedha. Raajichi Daani'eel akkuma nu barreesse irratti jechaadha. Macaafa raajii Daani'eel boqonnaa 3 irraa kaastanii dubbistan seenaa guyyaa irraa ni argatu. Isa keessaa kan inni isinii dubbisu boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa kaasee isiniif dubbisa. Yookaan immoo 13 irraa kaasee isinii dubbisa. San booda afaan Oromiiffaatti isiniif hiikachaadha. ናቡከደነፆርም በብስጭትና በቁጣ ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎም ዮካን ኢሞ አናንያ አዛሪያ ሚሳኤል ወሮታ ደማን ከነ ጀቻለ ጆሌ ሰደንካን አብድናጎንም ያምጡ ዘንድ አዘዘ። እነዚያም ሰዎች ወደ ንጉሱ ፊት አመጧቸው። ናቡከደነፆርም ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎም ሆይ አምላኬን አላመለካችሁ ላቆምኩትም ለወርቁ ምስል አልሰገዳችሁ እውነት ነውን? አሁንም የመለከቱንና የእምብልታውንም የመሰንቆውና የክራሩንም የበገናውንና የዋሽንቱንም የዘፈኑንም ሁሉ ድምጽ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ለሰራውበት ምስል ብትሰግዱ መልካም ነው። ባትሰግዱ ግን በዚያ ጊዜ በሚነድ እሳት እቶን ውስጥ ትጣላላችሁ። ከእጄስ የሚያድናችሁ ማን ነው? የሚያድናችሁ አምላክ ማን ነው ብሎ ተናገራቸው። ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎ መለሱ።
ንጉሱንም ናቡከደነጾር ሆይ በዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አስፈላጊያችን አይደለም የምናመልከው አምላክ ልብ በሉ የምናመልከው አምላካችን ከሚነደው ከእሳቱ እቶን ያድነን ዘንድ ይችላል ከእጅህም ያድነናል ንጉስ ሆይ ነገር ግን ንጉስ ሆይ እርሱ ባያድነን አማልክትህን እንድናመልክ ላቆምከው ለወርቁ ምስል እንዳንሰግድለት እወቃሉት ስለቃሉ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነና ከፍ ያለ ይሁንልን ኤጋ ከዚያ ሴና ሳንዱባነ ጀቻዳ ሰረት ዋላ መፉዳና የምናመልከው አምላካችን ከሚነደው ከእቶኑ እሳት ውስጥ ያድነን ዘንድ ይችላል እጅ የሚያድናችሁ ማን ነው እሰጀሩ ከነጀቻ ኤጋ waaqni nuti ettaman waaqni keenya ibidda boba'aa kana keessa nu baasuu ni danda'a nu fayyisuu ni danda'a isa jedhu tokko inni lammaffaan immoo harka koorraa eenyutu sin baasa eenyu si fayyisuu danda'a waaqa isa kamidha isa jedhu jecha Naabukadanatsor fi jecha ijoollee sadan kanaa jecha dhiifama xinnoo qufaanis na qabeera kanaa fi sagaleen koo egaan ijoolleen Israa'el yeroo umman Israa'el Baabilooniin boojii amteetti bara boojii Israa'el kana gara Baabiloonitti ijoolleen sadan kunis wajjin boojii aman ture kana malee Daani'eel namichi jedhamu namni jedhamu isaan kana faana jira ture jecha seenaa isaa macaafuma raajii Daani'eel kana jalqabaa kaastanii dubbistanii argattu egaa Daani'eel nugusni kun Naabukadanatsor jedhama mootiin Baabiloon kun jecha mootiin Baabiloon kuni egaa faarfannaa obboleettii keenya baay'ee jaalannu faarfattuu mitikkee faliiqaarlee faaruu kana Naabukadanatsor mootii Baabiloonii abiddatti naqee ijoollee saadaanii Gabri'eeltu baasee osoo hin gubaatini Gabri'eeltu baasee humna waaqayyooni jettee faarfattee nutis ittiin faarfachaa turre jechaadha yeroo barattoota daa'immanii turrettis jechaadha mana amantaatti kanaaf guyyaa irraa kana seenaa kana wajjin waan dubbannuuf mootiin kun Naabukadanatsor abjuu tokko abjuu kana nama hiikuuf dhabe jechaadha yookaan nama mul'ata kana bakka abjuu kana argee inni irraanfatee nama fiduuf dhabe jechaadha hiikasaa abjuusaa kana abjuu argeera fida abjuu koo dhalaa jedhe fida laalaa gaa nugus yeroo ta'u hangabaa qabeenya yeroo aangoo tokko qabaatu waanuma sun amma fidaadha bakka aangoo qabu inni humna qabu jechaadha kanaaf fidaa dhalaati abjuu koo kana fidaa jedhe namni deebisuuf dhabame moortuu xonqaayii kan jedhamu biyya keessaa walitti sassaabamanii warroonni waa beektonni hundi warroonni abjuu kan walitti sassaabamanii abjuu koo fida yeroo kan kana gootu akkas gootu fida abjuu koo namni hiiku dhabame garuu Daani'eel abjuusaa kana waaqayyo mul'isee fi abjuusaa kana argee mana Baabiloon kana mana Naabukadanatsor kana irratti olol jedheera jechaadha yeroo kana ijoolleen kunis immoo akka mul'atan taasise yeroo kana tsoomaaf sagadaan jiraatu ture jechaadha ijoolleen sadan kun bakka ijoolleen kun akka hammeenyi isaanii hin arganne waan gaarii akka nyaachisu namni tokko qaxaramee fi tsooma akka nyaatu taasisanii ture jechaadha egaa ijoolleen kun mana mootii kana keessatti nama tokko bee qaxaree fi akka tsooma waan garagaraa nyaatanii waynii dhuganii jiraatan taasise isaan garuu tsoomaaf sagadaan akka turan shumburaa akka nyaatan akaawwii kana nyaatanii akka tsoomaa turan wangeelli ni dubbata jechaadha kanaaf maatiiwwan waaqayyo asirratti gaa kan nuti hubachuu qabnu waan tokkotti yeroo baanu tsoomaaf sagadaan akka ta'e jechaadha eegaani guyyaa tokko namichi kuni maal godha seetan namichi kuni Naabukadanatsor kuni akkas jedha boqonnaa 3 lakkoofsa tokko irraa kaasnee dubbisne ንጉሱ ናቡከደነጾርም ቁመቱ 60 ክንድ ውርዱም 6 ክንድ የሆነው የወርቁ ምስል አሰራ በባቢሎን አውራጃ በዱራ ሜዳ አቆመው ንጉሱ ናቡከደነጾር መኳንንትን ሽማምቶችን አዛዦችንና አዛውንቶችን በጆሮ egaa asirratti namichi kuni amarfisaan ulfaata kitaabni kun xinnoo kanaafi egaa namichi Naabukadanatsor kuni amma fakkeenyaaf mootummaan jira kun amma mootummaa biyya tokkooti isa jalatti kaabinee ministeera maali kan jedhaman kana jechaadha akka bara kana yeroo sunis akkasitti jiru hunda walitti qabee uummata biyya sunii
egaa walitti qabee awaajii labsisiise sagalee xurumbaa ulullee kiraaraa sagalee baganaa sagalee muuziqaa yeroo dhageessan bakka jirtanitti wanni namoonni walitti qabaman hundiyyuu yeroo dhageessanitti misili yookaan immoo fakkii bocamaa waaqa harkii kana xaawutii kanaaf sagadaa jedhee labsii labsee jechaadha. Namni saganne immoo ibidda hamaa kana ibidda hamaa boba'uu kana keessatti gubataa jedhee kana taasise jechaadha. Labsii kana labse. Yeroo kana labsiin labsamee bakka waan hundi erga ta'een booda maaltu ta'e hundiyyuu sagade namni sadi garuu saganne. Namoonni achi jiran hundi sagadan isaanis eenyudha? Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el jechaadha. Hin saganne yeroo kana egaa nuti yeroo gara waaqayyootti dhiyaannu seexanii nu qora. Yeroo nuti waan gaarii hojjennu namni seexanni namarra bulee gufuu adda addaan nu quunnamaati. Namoonni tokko maal godhu yaa nugusaadhaan nugusicha bira deemanii yaa nugusa kuma mohii yeroo deemanii yeroo akkaattaruuf yeroo immoo nama walitti naquuf deemnu waan garagaraatti fayyadamu. Yaa nugusa kuma mohii kunoo waaqaatti dhaabdii kanaaf warqeetti dhaabdii kanaaf akka sagadan ajajjee ture eeyyuu ajajeera. Egaa akkuma ajajjee kana namni ajajne yoo jiraate immoo akka gubatu dubbattee ture. Egaa maaliif si tuffatani moo ijoolleen sadan ati kabajje suni ijoolleen sadan mana kee jiraatan sun Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el jedhaman kun hin sagannee fedhan. Dhuguman saganne ijoolleen sadan kun saganne naafida akkuma jalqaba kitaaba irratti isinii dubbise sun jechaadha. Boqonnaa 3:15 kaase naafida jedhee gaafate. Achi isaan ijoollee kanaan yaa Sidraaq, Misaaq, Abdinaggoom isin warqinanii dhaabe kanaaf hin saganne maaliif hin saganne sababa isaanitti himaa jedheen. Yeroo kana hin sagaddu moo ibiddatti gatamtu hin saganne ta'ee hin sagannu kanatti dhaabde kanaaf sagaduu hin dandeenyu. Nuti kan jilbeeffannu waaqa keenyaa fi waaqa kee isa nu uume fi isa si uume samiif lafa kana kan dhaabe samii kana utubaa malee kan uume uummata hunda kan jiraachisu waan hunda kan danda'u waaqa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenyaaf malee gonkumaan sagannuu jedhanii. Yeroo kana baay'ee namichi kun itti dhagaame ni jechaadha. Akkamitti ani nugusa ta'ee sun hin jiru. Warroonni kan jala deemtuun kun yaa nugusa akkamitti jarri kun jecha kee didu otoo ati bakka abboommii keetiin hunduu sagadee akkamitti didu jala deemtuun immoo akkasitti odeessiti jechaadha. Yeroo kana akkamittiin sagaddanii jedhe. Amma ibiddatti gatuuf ibiddatti qopheessee harka isaanii hidhee jechaadha. Eenyutu waaqa kamtu harka koorraa akka sin baasu laalaa jedhe jechaadha. Ka ejjeen miyaadanaachuu maannaa'u harka koorraa kan isin baasu eenyudha? Egaa asirratti inni tokko isa kanadha jennee ramtiire mata duree lama kanas keessaa wantoota lama fudhannu keessaa tokko maalidha? Maal jedhe namichi ka ejjees miyaadanaachuu amlaak maannaa'u waaqni harka koorraa sin fayyisu eenyudha? Maatii waaqayyo yeroo har'aa kana namoonni tokko eenyummaa isaanii akka waaqayyootti kan laalan waaqayyo ol humni isaan qaban qarshiin isaan qaban beekumsi isaan qaban ogummaa muuxannoon isaan qaban hundiyyuu sammuu isaaniitii ol ta'ee jechaadha. Isaan moo'ee waaqayyoon isaan irraanfachiisee waan hunda humna isaaniitiin waan taasisan beekumsa isaaniitiin waan hunda waan taasisan itti fakkaate bakka addunyaa kana kan raasan jechaadha ni jiru. Bakka isaan malee bakka keessattuu karaa tajaajilaa yoo dhufne isaan malee kan faarfatu kan hin jirre itti fakkaata. Yoo isaan mana amantaatti deeman mana amantaa waan cufamtu kan itti fakkaata. Yoo isaan hin faarfanne ta'e bakka namni ayyinni hin faarfanne jedhee galanni waaqayyo waan hanqatu kan itti fakkaata. Yoo nani deemin barsiisne tajaajilli waaqayyo waan tokko dhaba kan jedhanii yaadan ni jiru jecha. Garuu waaqayyo mana isaatiif nama dhabu. Kana beekuu qabdu jechaadha. Har'a hiriyoonni keessan maatiin keessan amantaa isaanii yeroo jijjiiran bakka isaan jijjiiraniif jennee waan hin taane keessan galiina. Dhugaan saniin jira. Isaaniif gaddaa. Isaan deemaniifis homaa hin taanu. Kanaaf bakka namichi kun tuffatee mootiidha waan ta'eef harka koorraa hojjetu sin fayyisaa. Yeroo kana ijoolleen kun maadhaniin ijoolleen kunis jechaadha ናቡከደነፆር ሆይ በዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አስፈላጊያችን አይደለም ግን የምናመልከው አምላካችን ከእቶኑ ስር ሊያወጣን ሊያድነን ይችላል ባያድነንም እንኳን አንተ ላቆምከው ምስል እንሰግድለት
ፍቃደኛ አይደለም ምክንያቱም ዛሬ በክብር እዚህ ሞተን አምላካችንን ያመሰገንን ዛሬ በስጋችን ተቃጥለን በነፍሳችንን ሕያው መሆን እንፈልጋለን ወጣ ይጋን ያ ንጉሰው ከነቲ አብዴ ከናፍ ጎንጎማን ሰገኑ ያርከ ጎራኙ ሲፈይሰና ዋቅኒ ኑተቲ አመን ዋቅኒ ኑቲ ሰዋቄሲኑ አነቲ አብዴ ከናራ ዋቀቶልፈማ ከናራ ኑቲ ሰገኑ አንዴፍ ከነቲ አብዴ ከና ሰገኑ አንቴ ኢብዳቲ ቆጴስቴ ከነ ኬሳ ኢብዳ ቦባ ሐማ ከነ ኬሳ ኑፈይሱኒ ደንዳ ኑፈይሱ ባቱ ሲለ ከበጃን ፎንኬኛን ጉበኔ ፎንኬኛን ዱኔ ኢልሌፊ ነገኛን ጃላላን ሞ ኢሰወጅን በራበራን ጅራቹ ኑፈያ ጀዳኒ ዴቢሰኒ ብቻ ረጋለኒ ፍልፍል ዋቃ ኬኛ ፋጦ አመንታን ከሲ ማቲዮ ዋቅ ራቺኒ ገደዶን ከሙ የሆነት ነው በዋቀዩ ሰኪስ ኑፈይሳዋንቴ አመንታላን ጭሙ አከና ጀቻ ይሮ ከና አከነ ጀዴን አማየ ንጉስ ኒቁን ቱመራተ ጀቻ ኢትገታ ጀዴ ቢደጌ ሰትገታ ጀ harkasaani hidhanii jecha ega akasera kitabni yo 19 lakobso 19 irratti jechaadha raji Daniel 3:19 irratti በዚያን ጊዜ ናቡከደነጾር በሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎም ላይ ቁጣ ሞላበት የፊቱም መልክ ተለዋወጠባቸው እርሱም ተናገረ እቶን እሳት ይንደድ ከነበረው ይልቅ 7 እጥፍ አድርገው እንዲያነዱት አዘዘ ላላ ይብደዱራን ጅሩር ረጀቻላ መሙ ኢላ ሴቶርባ ስሪት ትደበላቲ ሙጋ ኢላ ይሮስንሙ ወሮኒ ሞቲ ሃሞኒኮ ማልቦ በሱቤታ ሙካ harቡ ፋጅቻላ ኢሳ ኢጃ harቡ ቤክቱሚቲ ሙካ harቡ ሙካ ቄልጡ ሰጀራ ሙካ ነጀቻ ኢሰፋ ቦቤሶቻላ ሃማላ ሙከቸቻላ ሙካ ጂዳ ቦቤሰን ይነማታ ኢሰጀቻ ሴቶርባ ቦቤሳ ጀዲ ኢሳን ጉቡ ኢሳን ፍጡፍ ጀቻ yeroo kana si'a torbatti dabalani harkaaf duuba isaanii hidhani ibiddatti darbachuuf jecha yeroo ibiddatti darbatan namoonni darbatan sun labooba ibidda sun irraan kan ka'e hindu'an jechaadha achitti ilaala ibidda isaanti warri darbatan illee hindu'an yeroo kana achi keessatti baay'ee kan nama dinqisiisu tokko akkamsi ta'e seetan egaan achi keessatti ibiddi kun erga boba'een booda jechaana ዲግደሚ ሰድራ አከዘደ እነዚህ ሶስት ሰዎች ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም ታስረው በሚዳደው በእቶኑ እሳት ውስጥ ወደቁ ሂዳመኒ ቢደቸት ገተመኒ ሳምቦዶ የዛን ጊዜም ንጉሱ ናቡከደነጾር ተደነቀ ፈጥኖም በእሳት ውስጥ ተደነቀ ፈጥኖም ተነሳ አማካሪዎቹን ሶስት ሰዎች አሰርን በእሳት ውስጥ ጥለን አልነበርን ብሎ ተናገራቸው እነርሱም ንጉሱ እውነት ነው ብለው ለንጉሱ መለሱለት እርሱም እነሆ እኔ የተፈቱ በእሳቱም መካከል የሚመላለሱ አራት ሰዎች አያለው ምንም አላቆሰላቸውም አራተኛው መልአክ የአማልክት ልጅ ይመስላል ብሎ መለሰ የዛን ጊዜም ናቡከደነጾር ወደሚነደው ወደ እሳቱ እቶን በር ቀርቦ እናንተ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም ንውጡ ብሎ ተናገራቸው ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎም ከእሳቱ መካከል ወጡ መሳፍንቱ ሹማምንቶቹም አዛዦቹም ንጉሱ አማካሪዎቹም ተሰብስበው እሳቱ በዚያን ሰዎች አካል ላይ ኃይል እንዳልነበረው የራሳቸውም ጠጉር እንዳልተቃጠለች ሰናፊላቸውም እንዳልተለወጠ የእሳቱም ሽታ እንዳልደረሰባቸው አዩ ናቡከደነጾርም መልሶ መልአኩን የላከ ያምላካቸውም በቀር ማንንም አምላክ እንዳያመልኩ ለርሱ እንዲሰግዱ ሰውነታቸውም አሳልፈው የሰጡት የንጉሱንም ቃል ያስተላልፉትን በርሱ የታመኑትን ባሪያዎቹን ያዳነ የሲድራቅ የሚሳቅ የአብደናጎም አምላክ ይባረክ እኔም እንደዚህ የሚያድል ሌላ አምላክ የለምና በሲድራቅና በሚሳቅ በአብደናጎም አምላክ ላይ የስድብን ነገር የሚናገር ወገን ህዝብ በልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ይቆረጣሉ ቤታቸውም በጉድፍ መጠያ ይደረጋሉ ብዬ አዝዣለሁ አለ ከዚያም ጊዜ ንጉሱ ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም በባቢሎን አውራጃ ውስጥ ከፍ አደረጋቸው
ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ኤጋ ስረትና ሁበዳ ማቲ ዋቀዮ ኤጋ ijoolleen kun ibiddatti gatamani erga ibiddatti gatamaniin booda nugusni kun akkas ta'e jechaadha maal jedhan faarfannaa keessatti naabu gadanesoo gabri'eel ejjuun baafuu caane akkas jechaadha akkasitti illee namni nee tokko way akkas jedha wayma jechaadha kanaaf iyyuu namichi kun akkasuma ta'e yeroo kana maaliif nama sadi gatame achi keessatti kan argame namaafu yee jara koodhe ijoollee kana hiine nuti silaa ijoollee sadi hiine ibidda keessatti ganne kan nuti argin immoo kan ani argaa jiru nama afuriin tokko mucaa waaqayyo ergamaa waaqayyo fakkaata eeyyo nugusaadhani galanni fulfinni waaqayyo guddaadhaaf haa ta'u yeroo kana ijoolleen kun ibiddatti yeroo gataman amantaa guddaadhaan samiirraa hurrii addaan kutee duumessa addaan kutee duumessa kukkutee ergamaan qulqulluun Gabri'eel samiirraa gadi bu'ee ijoollee kana gidduutti argame abiddicha abiddaan dhaamsee ijoollee kana otoo rifeensi mataa isaaniillee tuqamin ibidda sun keessaa isaan baase jechaadha humna waaqayyootiin galanni fulfinni waaqa keenyaaf haa ta'u egaa waaqayyo keenya yoo nuti lapheedhaan itti amanne yoo lapheedhaan isa kadhanne haala kanaan nu eebbisa haala kanaan nu fayyisaa jechaadha guyyaa har'aa kanas kan nuti kabajnu waaqni nuti itti amannu ijoollee sadan kana abidda keessaa waan baaseef yaa waaqayyo nuunis akkuma ijoollee kana abidda keessaa baaste jireenya hammaataa kana keessaa nu baasi ergamaa kennuuf ergi jennee waaqayyo keenya guyyaatti galateeffannu guyyaatti kadhannuu fi guyyaa dinqii raajii kana hojjeteef guyyaatti jajannudha jechaadha waan biraatiif nuti taratiin qabnu wangeela waan hundiyyuu jechaadha sababa tokko malee ortodoksiin hin barsiistu jechaadha kan sendi kusan booda maade ijoolleen kun amantaa isaaniitiin cimanii baabiloon irratti bakka olol jedhanii kana malee harraa kaase namni waaqa ijoollee kana arrabse waan hamaa dubbate manni isaa mana kosiin itti gatamu ta'a namni suniin du'an fannifame ibiddatti gatamu harraa kaasee waaqa kana waaqessaa jedhe labsii baase jechaadha ilaalaa hojii waaqayyo kanaaf galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u guyyaa har'aa kana kan nuti kabajnu kan nuti waaqeffannu kan nuti galateeffannu sababbiin nuti ayyaana kana kabajnu Anaaniyaa Azaariyaa Misaal yookaan immoo Sidraaq Misaaq Abdinaggoom ijoollee jedhaman kana qulqulluun Gabri'eeliin abidda hamaa keessaa guyyaatti baase guyyaa waaqayyoo aangoo isaatti mul'ise ergamaa Gabri'eel ergee ijoollee kana guyyaatti waaqayyoon fayyiseef waan ta'eef galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u ayyaana guyyaa irraa bakka nan itti kabaje sa'aatii 4 keessa immoo viidiyoo isaa isiniif hin gadhiisaa ilaalaa sheer taasisaa isiniin jedha egaa nagaataa kabajamaa ulfaadhaa subscribe like share gochuun dagatiina kun sambii tiubiidha gaaffii qabdan immoo komentii jalan kaahaa nagaataa kabajamaa galanni waaqayyoof